Akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa keessanii nageenyi faraarri waaqayyoo isiniif haa baay'atu jirtu. An nagaa kootii gooftaa kootiif haa galatu. Akkam jirtu haadha eenyu jedhanii si waamu qaba? Haadha Daanech. Isuma dhugaasaa dubbadhu ka isa qoosaasaa odoo hin ta'in jechuudha. Dhuguma maarree haadha Daanuu naan jedhu haadha Shunaan jedhu kana ka. Gaashamsaalu. Gaashamsaalu. Eenyu ishiin si bira jirtu? Emmee fa'i. Biyya keessa hin ta'in jedhamee ni waamamu. Mammaa fa'a. Laakki haati manaa haadha manaa maayil jedhama. Afaan Oromoo barii duratu maashina. Maal jechuudha? Jechuun? Mammaa fa'a jedhe baree. Jechuun aadaa jechuun biyya keessatti maal jedhamanii waamamu siin jedhu. Amaatii jedhu. Amaatii jedhu waan mammaa fayyadamu. Kanuma biraa maal jedhu? Maal keedha weedhaan kan amaatii jedhama malee amaatii jedhamanii waamamanii bara. Maal keedha weedhaman kan akkas koodhaa maatii kootii abbiyyuu kootii soddaa kootii sayyuu kootii masaanuu kootii waan akkasiiti malee. Akkas jedhamanii waamamu. Mammaa akkas fayyadanii waamamu. Tole amma sitti hafuuree moo maana xalaa lafa godhatte jaarti? Natti hafuuree. Sitti ho'ee? Guyyaadhaan moo? Si inni kun maalidha? Inni fidde kun meessi kun osoo kan. Saammaa. Maaltu fidi siin jedhe? Suma. Suma fide. Ani saammaa duritti inni garaftu akkamitti fidi siin jedhe? Yaadannoo saakaa. Amma immoo yaadannoo naannoo feesaatiif nan nyaadha. Amma ni na gubaa ture ani mana nyaadha. Nan nyaadhee gubaa jechuudha ati immoo. Maal ani naa fidi siin jedhee si keessa kadhadheera. Addee maalan godhare. Ammas guddadheetuma ittiin naree buffidee kanam. Dhugaa jedhi ka. Amma immoo ijoollee keenya ittiin gubee agarsiisa kaawwanaati fi ittiin guddatu. Saammaa kanaan ijoollee koo guggubdee. Ijoollee keenya ittiin tuttuqeen onnaa sana mala badaan ittiin agarsiisa. Anatti ittiin guddatte san. Tole qo'attan deebi'a. Kunoo maal jedhama? Qamadii. Irradibaa jedhama. Irradibaa. Irradibaa jedhama? Baay'ee bareeda. Baay'ee bareeda. Asittillee harki kee haa eebbifamu. Ishii kanarratti garuu. Harki koo maal haa ta'u ishii irratti? Harki koo maal haa ta'u? Eebbifamu. Ishiin kun garuu seenaa qabdi. Seenaa sana ilaaluuf kaa'u. Seenaa qabdi waan ta'eef jechuudha. Darbe san ilaaluudhaaf yaadannoo isaati kan siifite. Guddadhee yaadannoo kanaatiif jechuu kan siifite. Amma garuu gara qubna garaatti taasisnu amma ammaatti ijoollee piraankiin godhadha jedhee tan piraankiin haa ta'uu jidde jaartini ittan kaa'a jedheen nan sodaadhe na abaartu jedhee dhugaa na abaartu jedhee piraankii godhachuufan ture abbaa eebbuu faana abbaan eebbuus garuma ishii naa naqqa'uu dideennis kanaaf amma gara qubna garaatti deemnee baranna kun maalidha saammichi jechuudha amma fakkeenyaaf kuni waan bu'aa hedduu qaba. Waan bu'aa bareedduu coggaarraa keetitti hin qabbanaa. Bareedaa onnaa hojjetame shaggaa ta'a. Abbataayitii keellee hin banan nyaata. Saammichi maal qabattanii bu'aa maalii qabattame? Kitaabni qaba. Nyaanni isaa coggaarraa keetti hin qabbanaa. Midhaan illee si nyaachisa. Baay'eetti nama. Sagalee ol kaasi qaama baay'eetti namaa ta'a siin jedhe coggaarraa keetiif sitti qurreessii ta'a. Coggaarraa keetiif nyaachisa barbaachisan nyaatuun. Urgizee yoo argattee coggaarraa keetii nyaatte ni bayeessu. Inni bayeessuma jechuudha. Amsaalu biyya keessatti nyaatama beektaa kan guggubbee. Jiraachuu garuu isaa nyaatamu hin beeku. Gugubbeedha meeshaa nama gubu miti amma sukkuumte waan dhufteef bisti ol kaasee sukkuumameera amma qoreen qabu qoreen isaarraa harca'eera irraa hoggaa harca'u garuu fakkeenyaaf jechuudha gingishaaf inni asitti agarsiifna hoggaa hirphan akkanatti erbina akka gingishaadha gingishaanu gingishaa warra ansibiilaan ta'u fakkeenyumaaf jechuu kooti kaammoon argadde inaashaa Endaa ijoollee kun qixal shaayinsaas fakkeenyaaf Jarmanitti qixal shaayinsaa baay'ee beekamaadha. Biyya Arabootaas jira. Maayidhaaf
akkasitti seebama. Inni akkas gochuunsaa wannoodhaaf jechuudha. Maa inni makka. Qoreesseetti akka irraa harca'uuf. Qoreensa irraa harca'ee akkanatti urgufamee. Qafamee. Akkasitti bishaan danfisanii itti naqanii. Bishaan danfisamaa danfaa jira barkosii dhufa. Aanni ol gashiifif. Bishaan danfee itti nam'ee. Keessaa nam'ee cuunfamee. Qoy kaa maal hunda isaa fixxe kaa maal hojjetaatiitti agarsiifna. Akkasii. Amsaalu istiqiixaa kana kutadhu tafaan godhadhu jemee nutti agarsiisu abbaan eebbuu kutateetoo jedhaa jirti. Sabboontunis wannoon eeyyoo. Meetta. Baay'ee mi'aa irra dibaan kuni. Baay'ee mi'aa. Yaa waan kajeeltan kottas afaan asin kaa'anii. Jaabborree roodhaadhaan dibamu jechuudha. Kootu jaartitti naqadhu. Danfeeti. Danfeera. Hundumatti naqu? Lakki. Hundumatti naqu. Hunduma isaatti naqu. Danfeera kunoo bishaansaa. Akkuma goommanaa jechuudha. Akkasumatti. Akka raafuu. Harka kee danfa. Jaarti. Isaan fuute jaarti kan jedhamu koo. Jaartii fuute moo? Marraa gabaa qoy abbaan eebbus faana gargaaree hojjechuu fi aanni marraa gabaa fidiif. Dukkaa akkana butadhu kaa. Wayyoo. Jaartii keenya. Jaartii keessa. Eeyyoo jaartii keessa. Gulummaa kee bichaadha. Jaartii keenya maarree anuma koomitee ati an koomitee. Gulummaa kee bichaadha. Aanna ol jedhime akkana kottu. Si. Akkana kottu kaasitti jaartii bira taa'ee footoon si kaasaa faana. Poolisiidha. Humna eeggataadha. Obboleettii kootiidha ol baraashii. Aanna ol fuudhu hojii keessa. Anan fakkaattu ishiin. Aanna ol jedhi. Kuufiyyaa muuziqaa sinillee ilaala akkamitti mataan qabdu moluudha. Naan fakkaattu ijoolleen talli. Mee koomantii irra kaa abbaan eebbuu harraa gabaa jira. Amma kun hundumtuu saammaa hojjechuudhaaf jechuudha. La saammaa hojjechuudhaaf. Abbaa eebbuu. Abbaa eebbuu. Nagaa keessanii hin daawwattoota. Guyyaa akkanaa maatiin koo kana nagootee hojjette gaarii taate. Aha daabboo sadii daffaateeti. Daffa'een irraa xaa'ee figatee kukkutee fide. Aha ishii garaatti baattuufis manatti dhiiftes adaanichiifis fiddee dhufte. Kuni garagalshoo jedhama daabboon isaa. Isa siman daffa. Difoo jedhama kun. Isuma sadiin daffa. Okay. Maal inni seete? Amma iddoon intala ishii caalaa intala ishiiti kana gootee deemtee. Ani odoon anis nafse xuuriidha odoon ani kana yaadu akkana na goote amaatiin kootti. Ishirrayyuu situ dhufee sirrayyuu ishii dhufee na gannasa beekta. Isa waa qabbee kan lafatti fuuldura eessa akka jiraattan eenyu wajjin akka jiraattan eessatti akka waan. Amma maalirra ga'e? Saamma. Bilchaanne. Lamaa jira maal ta'e? Lamaa jira. Akka raafutti kun bishaan keessaa gannamaa. Eeshi. Baayitaaminiin isaa garuu irraa hin deemu. Vitaaminiin hin deemu azoo. Hin deemu. Bishaan xurii isaa gannamaa malee vitaaminiin isaa hin deemu. Baayitaaminiin isaa hin deemu. Garuu saayinsiin ikkoo baayitaaminiin hin deemadha. Gizee keessaan siidha. Amma kunoo saammaan bilchaatee jira bishaan isaa keessaa calalaa jirra. Ana baatee gubattee bishaan isaa keessaa calallaa jechuudha amma Ngubee. Kun amma bishaan isaa keessaa calalaa jiru jechuudha. Saamma affeelamee erga bilchaatee booda
keessaa calalaniiti xumuraa jiru jechuudha bishaansa. Amma kunoo tirii irratti baasaniiru asirratti qabbanaa jechuudha. Asirratti amma ni qabbanaa jechuudha. Dhiifama haati kaameeraa lafa seen buute waan dhabneefi hamma sitti hamma hojiinsa addaan jalaa citu jedheen itti fufee. Fooliinsa inurgaa fooliinsa yaa ijoollee dhugaa rabbii jechuudha. Dhugaan biyya jiru foonii fi saammaa onaa fidan saamman filadhee nyaadha. Saammaa jechuun tokkoffaanii akkuma sila jedhame garaachaaf gaariidha. Akkasumallee yeroo ababaa dhugaa namatti baay'ate wayiin garaa nama ciniin baay'ee gaariidha. Bishaan saafaa danfifatanii dhuguuni akka qixal shaayitti jechuudha. Akka jiru tareetoo baasaa shamarran keenyaaf jechuudha. Wayu nan irraanfadhe qixal shaayiidhaaf odoon nan bifatii nan irraanfadhe ilaala. Qixal shaayii baala shaayiitiif. Affeelamee goggogee akkam ta'an? Amma vaayitaaminii isaa faana sokkeera ka bishaan isaan firiijii korobadhure. Ennaa yaa ijoollee keenyaa kana fakkaata amma sukkuumamuu gaheera jechuudha. Amma gara sukkuumamuutti deemuuf ishee. Kunoo akkatti keessaaf cuunfamee akkasitti keessaa yaasaa jirti jaartiin. Jaartiin ijoolleen fokkifti moo bareeddime koomantii naa godha. Awwaamnaa uume malee isaa sii dhufaan jedhe. Awwaaqni sii uume malee moo? Jaartii keenya. Ay. Fitratii rabbii malee. Bishaan isaa kan ammoo nugi maalidha? Maal ta'a? Maal sii godhas? Garuu warra nuti bishaan isaa kun gaariidha dhugaa rabbi. Qorichadha. Kuni maalidha? Yeroo ababaadhaaf qorichaadha, garaachaaf qorichaa. Ishee mallaqni duree ammayyuu silaa kun baay'eedhaaf qorichaa. amma na bukokseettaatti dhugi baay'ee. Laala ijoollee waan ishiin naan jettu jaartii. Eegatte. Abbaa eebbuu? Akkamitti? Irra fayyaama. Hunda danda'a. Abbaa eebbuu. Nagaa keetii garuu ati? Meeshaan itti dhaammaddu akka ati eebbuu si gubdu jaartitti. Anuu beekaa fi maal Isaanuu naa beeku maalitti nu barbaachisaa? Yaa ummata. Abbaa eebbuu gubeen kun madaatii duwwaa godhee ilaala akkasitti teechisaa jira. Kottu jaartii bira taa'ee maal bira teessee ilaaltu maal irraa fagatte nama? Ilaalaa jira irraa fagoon jiraayi? Barta malee waan fakkeenya. fideettaa kana fideettaa Eeshi. Aqabaacidha. Eeshi. Abbaan eebbamaan guballeere. Anaanuu kun achi. Boosiifan hojjedha itti ilaaluu qaba miti? Bornaa hojjetta dhugaa rabbi. Anaanuu achi fideetta. Taada ana malee eenyu qabdu? Isin lachaan waanuma qabdu bara. Bishaan isaa keessaa ganna gaanii deema. Kamtu taa'amsaalu? Tiriira turkutamuu moo kanatti ta'a? Kanata. Kamatta. Kanata asa kulbo. Isa tirii wayyuu? Inta'u. Bullaa. Maal goroggoraa taree maal warqii keessaa baafattamu? Maal harreebsaan hin jiru ofumaan ibsumaan. Achi akkasitti sukkuumamuun isaa akka maalitti akka kitifooti? Ibsaan. Kanatti si bulleessani. Odoo maabiraatiin baduu baatee maashiniidhaan rukutnaa turre. Wannu maabiraatiin badi malee. Garuu isa kan akkasitti na kunoo na sukkuumtee shiroo na nyaachiftu turte duri xiqqoo koo ta'ee kana na nyaachifti jaarti. Biddira isaa mangatiin jedhee si guuree fide. Ittiinis reebbameera ijoollee. Ittiinis reebbame. Maalin godhee turtii reebbame seetanii asumaan hin kolfitu. Oduu odeessite jedhamee jechuudha. Ayi jaartiin nana cubbuun kun amma si baasaa garuu. Cubbuu kee kun ofirraa fixe miti irra saammaa guuree fide. Saammaa guuree. Garuu na reebdee kaatee anna faana gubatti tokko na kofalchiisaa na. Saammaadhaan reebbamee ka'ee yaa daawwattoota koo na dhaggeeffadhaa. Saammaadhaan na reebdii. Oofuma ishiitti immoo mana hakimii na geessitee na yaalchiftee na fayyifti. Namni harkumaan wacii ofitti dabala. Daakuu naaf dhimma. Daakuu garbuu xiqqoo ishii. Aariidha aarii waan nama hin goone jira. Aarii. Oon namatti saaree. Aarii namaas natti baati bar. Namatti saaree shumattan baa dhugaa.
Aarii namaas nan reebbamu. Waan fellaare bakka shumattan aarii. Sana ammaa kabbadee Ani eessatti na qabbachiisan. Akkamitti nama? Kun daakuu maaliiti? Daakuu garbuu. Anfaana qophaa'uudha jechuudha. Achumatti qophaa'ee dhufe. Biyyumatti qophaa'ee dhufe. Isaa qophaa'ee? Kan garbuu jechuudha. Garbuun faana mannoodha. Maaliif bakka erbamee akka inni gargar wannoon ta'a. Garuu warri filannoodha. Duwwaasaas hin ta'a. Miti haasa'e? Inni haa'uun malee duwwaasaa turre gaariidha. Amma fakkeenya warri suppermaarkettiidhaa bitatan isa kanan beekan. Wallaala malee kanatti irra ta'a. Kanatti irra mi'aas. Mi'aafis ta'uyyuu garbuun bitaa. Garbuun wannoodha sifa. Tokkichaan ittiin bitaamini. Kanaafuyyuu akkas jechuudha. Eeshi. Amma waan biraatiif miti akkasitti hojjedhee fiduu nan danda'a. Qibixbixee. Qibixbixeedha juukkee fuulduratti kan godhaafamu fide malee. Achi hojjedhee tokko daanitti naqee fiduu nan danda'a. Adee kana. Garaana gaara garaana qaba. Maatii kan maal kamtu garaasi qaba? Qabu. Bilchaata. Harka qabaa? Kasala irratti nan hojjetu. Achi qaaraanis otti bukkeetti niqii godhatan gaariidha miti. Qooyin qoqqocaa. Qoccocaa keetiin hin nyaata. Qoccocaa kee maddii kee watta? Maddii kee watta. Eeshee. Guutte kaadha dooniyyaa kee. Dooniyyaa koomo. Dooniyyaan koo akkam ture hasadee waan xiqqoo ture. Dooniyyaa kee hoo? Dooniyyaan kee kana fidee taashiroon nyaattu. Saammaa kee kun ammayyuu sittatee. Eeshee. Teenes si dhaanee. Eeshee. Teenes si waxee si guddisee. Eeshee. Ayyaanni waan baay'ee baay'ee rakkistuun ture giseen xiqqoo ture. Masma. Ammana iyyuu tidaariyyuu godhattee to'atoo ittiin dhoksayyuu ba'ees. Rakkistuun ture. Ammas wajjin rakkatee hin wajjin hin oofanne. Jechuun nyaata irratti malee waan biraa rakkiftuu miti bara. Maali? Maal amala qabdu? Amala oonnaan si baadhee. Amalli jiru. Si baadhee. Boo'ichi kee hoo? Maayetti hamsaalu haraqooy gudii haraqooy gajjedhee waraabbadhaa kan maayetti hamsaalu. Maayetteen? Meerra deebi'uu deessi. Amala qabdu? Tokko. Amalli si bira hin jiru si biratti hin uumamne. Lama. Kan akka. Azaadee. Ilaadaanu. Wayini akkatti ni bareedu dhugaa rabbi. Ilaalaal jaartiin dubbii jallisuuf jetteet haati eebbaa akka dubbii hin qabsiifneette. Si gurshuu? Hany. Akkatti bareedu argitanii bifni isaa. Waa kana gara gashimee gara kaameraatti. Isa moo? Isa hojjettu isa hojjettu. Distichuma. Distichuma akkasumatti. Why nice. Bas mamma bullaa isirratti jechuudha akkasitti. Wayyo saammaa hojjettu saammaa akkasitti jechuudha. Yaa rabbii koo amalan qabdu jedhame. Asin jiru amma akkasittan asitti fidee hojjettee tosii fide si gurgura. Kootu gurguradhu hin jiru. Injiru guri gurguradhu kun asii balma kanatti hafattee. Maal kana faree? Waxee watiisa. Watiisaa woy bannoodhaan gurgurta ka watiisaa namni badaa. Maal kan beeku jira? Iddoo nyaateen beekaa godhin bara. Kana baranii ennaan immoo waaraa koo salfii mana natti qabatanii. Odoo lafni fagaachuu baate nan barsiisaa ture. Abba. Hamse. Ab. Erga koo. Wayne baasaa beede. Ayii. Akkamitti jiru bakka hundumaa jiru jechuudha. Jira maal bakka. Garuu kana baay'ee isaan beekanii. Ashaameedatu jira. Ashaameedaa dhaqee gurradhee faka. Yaa warra ashaameedaa naa guuraa naa ergaa warri daawwattoonni koo achi jirtan. Fincaa'aan biyyaatti maal akka appitaatii kun hin cufin kaa. Kun immoo bakka hin jirre. Kun maasii keessaati. Kun maasaa bakka isaa qaba biyya isaa bakka waan jiruufi. Qotiisa keessa malee. Qotiisa keessaa guurrama kun. Bakka namni hin geenne. Yaa foon kiyya bakka inni gaamite amma. Tamboo afaanii qabdaa jaarti. Harkaan coortu moo yeroo coortanii? Billaadhaan guuru. Billaadhaan murtuu? Murru ka billaa harkumaan qabannee moofadhaani. Moofaa qulqulluusa. Billaadhaan guuru.
Akkasitti moo ilaa akkasitti moo akka haamaa cidhiidhaan. Akkanatti akka kokkee kutanii. Kokkee kukutu akka daangoo mataa ishii guurama bar maal guuraan tureen hoggaan isa guuruu dhaqee soon ture nan reebbama saamichuma nan deebisee reebbamaan. Yaa naanko gaaf tokko sinta. Akkasitti maanguddifne reemaa akka. Harkaan hin qannatta sammuu irratti. Eenyu? Nama gubaamsaan. Aannaa gubuu ittiin. Aannaa ittiin gubuu. Enna feqaamma eessaa. Gubuu ittiin. Amma abbaa odoo sii kennan ittiin na gubdaa akkas gub kanatti. Dhugaa jedhime. Amma dhugumas gubaan. Lakkii. Madaana lamii jedhime. Faayisaa addunyaa. Jedhee kunoo jedhee bara. Naa inni akkasuma inumas gubaare. Tuu jedhi baafadhu. Tuu jedhi baafadhu. Yaa rabbii koo. Kana rabbi namnu sitti kolfa. Lamnu sitti kolfa yaamsee koo. Haati eebbaa na gubde gaafa jettu. Haati eebbaa warqii biyya kamittuu hin argamtu. Addunyaa kamirra yoo deeman. An akka haadha eebbuun argata. An akka kootee eenyutu uumameetu jira. An akka kootee uumamee jira biyya lafaatti. Hin jiru. Biyya lafaatti. Bidirii kanarratti kan uume silaa waaqu. Kanaafuu fakkaattiin akka kooti biyya lafaa kanarra hin jirtu ka. Anuma warqii godhee uume. Abbaan of jajee of ajjeesummaan godhare. Gandi nama ajaju malee. Gandi nama ajaju malee. Indee gaafa abbaan cabse mormi gandi badduutti baasa jedhan. Ofiifan lafaaf kaasatti. Eeyyee yaa rabbii koo warqii iddee. Warqiin akka eebbuyyuu biyya lafaarra hin jirtu akka haadha eebbu. Hoo! Ijoolleen munan koosi. Hoo! Amma sirriitti sukkuumamee dhumeera jechuudha keessa isaa hundi isaayyuu. Bishaan qorraa xinnoo isheetti qabnaa godhin. Bishaan ho'aadhaan qallifamaa jechuudha akka qallifamu sukkuumamee. Argitanii ijoollee isti ol qabi. Akkasitti firiijii waggaa baay'eedhaaf teechifachuun hin danda'ama. Tokko tokko. Ashaboodhaan sukkuumamee. Ashaboodhaaf fibannoo sukkuumamee firiijii. Waan tokko. Gaafa naan Ameerikaa deeme akkasii sukkuumtee na ergita akka. Wayne. Asitti si biraan hafu Ameerikaas si waajjiriin an caan tala. Taadaa isa daddaree maal? Hin dhuftumoo? Hoggasitti amma umriin deeme. Maal irra hundeeme maa itti beekta? Wayin borbaree hundeeme. Sallee kawaa qabbee. Na geggeesse deemsu waameera ta'ee. Nan dhufa akkasuma wajjiniin an qajeela. Geggeesse deebi'uun jira. Bakka nafaanuma deemta. Na fayyeka. Itti mikaa kunoo isuma irra miti. Qoqqocaa fidaa kajo. Qoqqocaa fidaanni. Qoqqocaa nyaataman. Daataa sadii qoqqocaa sadii maa fidi. Shaama bakka ga'ee jechuudha. Isti qamma isaa nagaa wayina gurshaa nan ilaalame. Mata duree gurshaamee haa nyaatu. Mataa namaa gurshuu mata duree gurshuun ukkoo maala jechuudha. Dura isaa nyaaddu koo sumaaf dhufe. Sumaaf dhufe. Maalitti akka gootan maalan beeka jalqaba si nyaadhaa malee. Ani nyaaddu. Ani si nyaaddu kaati nyaattu taana. Sittasisinii ta'u nyaaddu malee. Sittasisinii ta'u nyaaddu malee. Isti qamma si ilaale abbaa hin deemnu. Gura sinaa yoo majammara. Yeessitamoo? Yaada hawwattoota kootaan minyaa baay'ee minyaa. Ashaboon sakka. Qomesti nama lulaala abbaati. Innaa kootaa nyaadhaa. Baay'ee mi'aan saammanii waan baay'eedhaaf gaariidha. Nagaan naaf oolaa, nagaan naaf turaa, bakka nagaa hoolaa bulaa kunoo kana fakkaataa gaafa nyaatamee gaafa dhiyaatamu qoqqocaadhaani qoqqocaa isa magariisaan isa diimaadhaan si nyaatama. Siniin jedhaa duwwaa si nyaatama. Waxiin saamma kanadhaa. Hoolaa bulaa bakka nagaa hoolaa. Asadee eebbisi maal? Eebbisi daawwattoota koo. Waaqayyo sinaa eebbisuu eebbifamaa. Anti daarii dhabdan anti daarii argaddaa, ilmoo dhabdan ilmoo argaddaa. Ameen. Biyyi nagaa ta'u. Ameen. Waan nama hunda keessaa nageenya. Ameen. Nageenyoon hoo jiraate jireenya danda'u. Ameen. Waan biyya nagaa nu haa godhu. Ameen. Amantiin haa ga'u. Ameen. Tolaan nu haa ga'u. Ameen. Nu jiraadhaa ijoollee kun haa jiraadhaa. Ameen. Eebbifamaa sinaa eebbisa. Ameen. Haalli bamta sinaa maaru. Ameen. Keessattuu anaan naa maaru. Ameen. Ammana dhabdan tidaarii sinii haa kennu. Ameen. Daa'ima dhabdan daa'ima sinii haa kennu. Ameen. Jiraadhaa. Ameen. Ameen.